Obbo Johar Muhammad jiraadhu, ammallee jiraadhu, borullee jiraadhu. Warra taankii fi baankii qabus kan nurraa bakkatti galchesii. Abbaa qeerroo, abbaa qarree, yaaddoo mootummaa fi faarsee bulaa akkasumas faarsee bultoota haaraa yaaddessaa isaaniiti ati. Kanaaf nu jiraadhu siin jenna. Johariin jibbiteef, Johariin arrabsiteef ummata Oromootiif furmaatan ta'u. Mootummaa jaalatteef, mootummaa faarsiteef ummata Oromootiif furmaatan ta'u. Kan ummata biyyattiitiif furmaata ta'u gaafii ummanni yeroo irraa yerootti gaafatu deebii kennuudha. Gaafii Oromoon baroota dheeraaf gaafataa ture kan hanga ammatti deebii hin argatin, gaafiin sun yoo deebii argate qofa ummanni keenya nagaa fi tasgabbii jiraata. Hanga kanan ta'initti bu'aa xiqqoof Johariin arrabsee, Johariin xiqqeessee mul'ata argadha yookaan immoo gara biyyaa gala jedhee daasbooraan aktivistoonni feesbuukaa Johariin xiqqeessuuf yoo kan yaaltan taate ofumaa salphatta. Johar kennaa rabbi uuman isaa kenne. Nama rabbiin ol qabee eenyumtuu qaqqabuu hin danda'u. Kanaaf kennaa uumaa isaati. Isattis qixxaa'uu hin dandeettu, isallee xiqqeessuu hin dandeettu. Hawaasni waan isaa ta'u, waan isa baasu tolchee beeka, tolchee hubata. Akka Oromootti, akka Oromiyaatti gaafii baroota dheeraa qabsaa'onni Oromoo itti wareegaman kan hanga ammaatis itti wareegamaa jiran deebii argannaan ummanni Oromoo nagahaa fi bilisummaa barbaada. Jibba namoonni akka dhuunfatti nama jibbaniif, namoonni akka dhuunfatti nama arrabsaniif ummata Oromootiif bu'aa tokkos hin qabu. Ummata Oromootiif bu'aa kan qabu ummanni gaafii gaafate deebii yoo argate filannoon ummanni qabu nagaa, misooma, jaalala, kabaja, tokkummaadha. Hanga kun hin jirretti ummanni gaafii ofii gaafachuun itti fufaa jechuudha. Kanaaf obbo Johar Muhammad yaaddeessaa mootummaa fi faarsee bulaa jiraadhu siin jenna.